Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u sabni waldaa maraanaataa tajaajiltoonni akkasumas sabni hundumtuu gooftaa keessatti kan jaallatamtan nagaan waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne isiniif haa baay'atu jechuu jaalladha. Waaqayyo gooftaanii jireenya keenya gaarii nuu godhee milkaa'aa nuu godhee namoota darbanii jiraatan nu taasisee Biyyaarraa kanas walii wajjin akka waaqeffannu taasiseera. Teessoon isaa galata duwwaadhaan haguutu. Iyya torban kana keessa cidarra turree gooftaan nu gargaaree galateeffannaa qabna turree keessummoonni bakka biraa dhufanii nu gidduu turanii wajjin waaqeffachaa turree nu tajaajilaas turanii. Egaa galateeffannaa obboloota keenya qopheeffatan keetti gooftaan hojii gaarii hojjeteera. Teessoon isaa ammallee galataan haguutu. Inni nama galataa nama godhu waaqayyoon keenya ulfaatu. Agaan obboleessa keessan eebbaa barraatii hojii waaqayyoo walii wajjin hojjennaa. Har'aa
sagantaa ganama kana qabnuuf dubbii waaqayyoodhaa isinii qooduudhaafan gidduu keessanitti argame. Mee waaqayyoo keenya ulfina qabeessa teessoo isaarratti olaanaa ta'e walii wajjin galateeffannee gara sagalee waaqayyoo guyyaarraa walii wajjin dhageenyuutti dabarra. Bara hamma bara baraatti guddaadhaaf mo'aa jabaa kan taate waaqa keenya garaan keenya guddaasti gammada jireenya keenya keessatti hojii ajaa'ibaa hedduu hojjetteetta harki keenya dinqisiisaan barruun kee inni ulfinaan guutuun nu danda'ee nu baatee nu eegee amajaajii keenya murtuxxee inni darbaturraa nu baraare namoota irraa nu taasifatteetta. Maqaan kee maqaa Yesus gooftaatiin bara baraan olola jedhu. Biyyi lafaa kuni waan hundumaatiin waan wal qixxaate osoo hin taane sababii inni nurra jirtu abbaan keenya waan hundumaan olitti guddaa taateef guddummaan kee jabinni kee immoo daangeffamuu waan hin dandeenyeef jiraatoo taanee nama har'aa taanee si galateeffachaa jirra. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Akkuma garbichi kee namni kee dubbatu jiraatutu si galateeffata akka ko'arraa jedhee eeyyee nu warra jireenyatti jirru nu warra jireenyatti eegamnetu galata siif dhiyeessaa jira. Kun immoo icciitiinsaa si wajjin jiraachuu ati immoo nu jiraachisuu keerraa kan dhufeedha. Ga'umsa mataa keenyaarraa cimina keenyarraa waan dhalate miti. Kanaaf galati siif malaa, oqubaan siif malaa, faarfannaan siif malaa, jajamuun siif malaa, teessoo kee gubbaa irratti bara baraan ulfaadhu. Gooftaa hundaan olitti jabaa taatee adaraa immoo si kadhannaa cubbuu nu hin qabnu wallaalummaa keenya, dogoggora keenya, mudaa keenya hundumaa dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaattiin qulleessa kan jedhu sagalee keessa jiraataa keetti barreeffamee jira. Waan araaraa kallattiidhaan tokko keenya irratti kan baname haa ta'u. Cubbuun hunda keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf haa dhiifamu. Araarri guddaan teessoo kee biraa nuuf haa dhufu. Cinaacha Yesuus isa waraaname keessaan araarri nuuf haa ba'u. Waaqa banamaa nuu kennii, samii banamaa nuu kennii, dubbii kee, yaada kee, sagalee kee dhowwaa tokko malee nuu qoodi. Nuun ofii keenya ga'umsa hin qabnu, ofii keenya cimina mataa keenya hin qabnu, hammi danda'aa keenya, hammi cimina keenya si keessaa nuuf ba'aa. Maqaa leenca Yihudaatiin waaqa keessaa humna nu gargaaru gadi nuu dhiisi. Baajeetii keenya kan argamu lafarraa namoota gidduudhaan miti si keessaa nuuf rooba. Maqaa Yesuus gooftaatiin samiin waaqaa kun gargaarsaaf nurratti kan baname haa ta'u. Hojiin dukkanaa, hojiin hammeenyaa, hojiin seexanaa, hafuurri bineensichaa immoo maqaa leenca Yihudaatiin kan dhahame haa ta'u. Waaqa kanarra lafa kanarra kan kaatu, karaa argamuuf karaan argamne murtuxxeessaa kan darbatu, irreen abbaa hormaa maqaa Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Ati Waaqayyo gooftaan yaada kee nu biraan ga'ee jaallatamaa mucaa kee Yesuusiin ameen. Egaa kanaan duraa barumsa walitti fufaa tokko walii wajjiniin barachaa turuun keenya yaadatamaa. Sababa gidduutti sagantooleen galateeffannaa adda addaa jiranii fi dhaabaa itti fufaa dhufneerraa. Ammas yoo Waaqayyo gooftaan nu gargaaree lafa geenyerraa kaanee barachuu keenya itti fufna. Dubbii Waaqayyo barachuun jireenya namaa isa lafarraa kanaafis ta'ee jireenya afuura namaatiif dubbii murteessaadha. Beektonni dubbii Waaqayyootiin sukkumamanii guddatan beektota biyya lafaa kanaa wajjiniin wal bira qabamuu hin danda'an. Sababiin isaa icciitiin waaqarraas icciitiin lafarraas dhoksaa dubbii Waaqayyoo keessa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo walii wajjin barannaa. Dubbii Waaqayyoo immoo yoo nu dogoggorree asitti dogoggorte mucaa sirreessinu jedha. Yoo nuyi baay'ee jarjarreessuuta jedhinu jedha. Yoo duubatti hafne miilla kee ariifadhuu fuudhinu jedha. Lafa koofneetti harka qabeenu kaasaa lafa wallaalletti beekumsa nuuf ta'a. Inni humna gararraa waan qabuuf
humna keenya ta'es nu jabeessa. Kanaaf dubbii Waaqayyoof iddoo guddaa laanna jechuudha. Egaa yaa ilma mootii maaliif guyyuma guyyaadhaan gadi adeemtaa mata duree jedhu walii wajjin barachaa turre. Yaa ilma mootii jechumti jedhu jecha kabajaati. Nuuni hammam gatiin keenya guddaa akka ta'e masaraa mootummaa keessa akka jirru argama Waaqayyoo keessa akka jirru dallaa Waaqayyoo keessatti safaramnee akka jirru kan nutti agarsiisudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Garuu iddoo silaa itti gabbatanitti iddoo itti silaa guddatanitti maaliif gadi deemta maal sitti irra ta'e masaraa mootii keessaa nyaati gaariitu jiru, uffannaa gaggaariitu jiru, eegumsi gaariitu jiru, wanti itti barbaadde salphaattu siif dhiyaachuu danda'u. Maaliif gadi adeemta gaaffii jedhutu nuuf dhiyaatee jira barumsa kana keessatti. Nama barumsa kana baratu hundumaatiif gaaffii kanatu dhiyaatee jira. Kanarraa ka'uudhaan immoo hafuuratti maaltu gadi nama deebisaa? Guddinni inni maaf gadi adeemta jedhu kun guddina isaa qaamaa miti. Guddina isa garaadhaan namni guddatu miti. Borcii baasu jechuudha. Xuunchaadhaan namni furdatu miti. Furdinni inni kun guddinni inni macaafni qulqulluun jedhu kun isa gama jireenya hafuuraatiin nu ilaallatudha. Nu hundumti keenya jireenya hafuuraa keessatti geessifadheera ani kana caalaa guddinni nan barbaachisu sadarkaa ishee dhumarran ga'eera jechuun dandeenya. Biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu hundumaattuu guddachuudhaaf kaadhimamnee sadarkaa guddinaa progressii guddinaa prosesii guddinaa keessa jirra. Kanaaf maaltu gadi nu deebisa utuu guddachaa jirru utuu adeemaa jirru kan jedhu barachuun nuuf gaariidha. Waan gadi nama deebisu sanarraa of eeggachuudhaaf nu gargaara waan ta'eef. Egaa qabxii shanan darbe ilaalle keessatti wantoota jireenya hafuuraatti gadi nama deebisan ilaalaa turreerra. Har'a kutaa ja'affaa keessatti qabxii ja'affaadhaaf qabxii torbaffaa walii wajjin ilaalleetu gara qabxii kan biraatti ceena. Kutaa ja'affaan hafuuratti maaltu gadi nama deebisa jedhuuf akka qabxii ja'affaatti kan inni qabatee jiru hiriyaa gadhee qabaachuudha. Ragaa macaafa qulqulluutiin kan deeggarame kan nu walii wajjin ilaallu jireenya hafuura namaatti kan gadi nama quucarsu gadi nama xiqqeessu lafa kaleessa ga'anii gadi kan nama godhu lafa kaleessa darbanii gadi kan nama taasisu hiriyaa gadhee qabaachuudha. Hiriyaan gadheen akkuma maqaan isaa ibsu gadheedha. Wanti inni namaaf fidee dhufus waan gaarii miti waanuma gadheedha. Yaafa hiriyaa gadhee qabaatan jireenya hafuura nama ofiitti gadi deebi'uu jalqabu. Sababiin isaa karaa makkamiin iyyuu hiriyaa gadheen waan gaarii namaaf fiduu hin danda'u waan ta'eef. Eeyyee sagaleen Waaqayyoodhaa kana gaarii godhee barsiisa. Hiriyaan gadheenii jireenya hafuuraa duwwaatti miti foonumatti iyyuu gan nama deebisa. Ikoonomiin namaa qabeenyi namaallee sababa hiriyaa gadheetiin suusii hin taane keessatti dhumuu danda'a. Fayyaan namaallee miidhamuu danda'a. Balaa garaa garaa nama buusa waan ta'eef. Iddoo silaa dhaabbachuu hin qabne nama dhaaba waan ta'eef. Egaa akka sagalee Waaqayyoo jedhutti hiriyaan gadheen eenyufaatu hiriyaa gadhee qabaatee sanaan immoo gadi deebiisa jedhu ilaaluudhaa fi macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 hanga 13 isa jiru jalqaba dubbifanna. Innis akkas jedha seenaa baraa lammaffaa 10 kaasee dargaggoonni hiriyoonni isaa warri isaa wajjin guddatan sun deebisanii ati saba warra abbaan kee waanjoo ulfaataa nu irra kaa'ee ati immoo waanjichaa nuuf salphisi jedhan sanaani qubni koo ishee moggeen mudhii abbaa kootii caalaa furdatti. Abbaan koo waanjoo ulfaataa isin irra kaa'ee ture ani immoo isa kan isaa caalaa ulfaatu isin irra nan kaa'a. Abbaan koo qacceedhaan isin reebee
animmoo qaccee isa akka torban qabaa nama waraanunan isin nan reeba jedhanii akkuma mootichi guyyaa 3 booddee deebi'aa kottaa ittiin jedhee ture Yerobi'aamii fi sabni deebi'anii gara Rehoobi'aam dhufan. Rehoobi'aam mootichi garuu gorsa isa warri maanguddootaa kennaniif tuffatee deebii cimaa isaaniif hin kenne. Iddoo kanatti edda Solomoon bara tajaajila isaa fixee booddee ilmi isaa Rehoobi'aam kan jedhamu yeroo inni biyya geggeessuudhaaf muudame argina. Hamma yeroo sanaatti mootummaan Israa'el iddoo lamatti hin qoodamne tokkuma taatee jiraatti turte. Saa'ol guutummaa Israa'eliin geggeesse, Daawit guutummaa Israa'el geggeesse, Solomoonis guutummaa Israa'eliin geggeessaa ture. Bara ilma Solomoon garuu mootummaan Israa'el utuu iddoo lamatti hin cabin akka isheen cabdu raajiin edda dubbatame garuu utuu isheen hin cabin chaansiin kennameefii ture nama Rehoobi'aam jedhamu ilma Solomoon kanaaf. Chaansiin isaas bulchiinsa gaarii qabaachuudhaan biyyattii karaa sirrii ta'e irraa fuudhee deemuudhaaf balballi kennameefii ture. Innis maaliin akkuma inni gara taayitaa dhufuun sabni gara isaa dhufe. Loltuu jabaan mootummaadhaaf eegamu tokko Yerobi'aam jedhamus sabaa wajjiniin gara ilma Solomoon kana dhaqani. Isaanis liidarshiippii Solomoon keessatti baay'ee safar goone. Gatii baay'ee baasne gibira nutti ulfaate jireenya nutti dhaaye miidhamneerraati. Mi bara kee keessa boqonnaa ati immoo waan jiru abbaan kee nurra kaa'e kana nuu salphisi jedhanii gaafatan. Isa booddee jalqaba maanguddoota mari'ate Rehoobi'aam ilmi Solomoon. Maanguddoota mari'annaa maal jedheen deebisaa fi saba akkas jedhee na gaafatu kanaafi jedhee gaafannaan gaaffii isaanii gaaffii sirriidha. Dhugumaa bara abbaa keetii miidhamaniiru. Gatii baasaniiru. Kanaafiyyuu gaaffii isaanii fudhadhuuti waanjoo kana salphisii fi jedhanii gorsan maanguddoon. Isa booddee maanguddoota geggeesseetu ijoollee dargaggoota wajjin guddate, ijoollee ilaalcha gaarii hin qabne, hiriyoota gadhee waameetu gaaffii saba kanaa maalan jedha maal la gorsitu jennaan isinitti xinnaati jedhiin jette ijoolleen. Isin xinnaati waan jiru abbaan koo isinitti ulfaachisee kan caaluun isin ragaa abbaan koo qacceen isin reebi'anii akka torbaan qabaa nama waraanuudhaan isin reeba inumaayyuu maal jedhe mudhiin qubni koo ishee moggeen jedhe ishee xiqqoo jechuudha. Ishee xiqqoon ishee moggeen mudhii abbaa kootii caalaa furdatti jedhe. Kana jechuun hammam hammeenyi isaa kan abbaa isaatii caalaa hadhaa akka ta'e bara Rehoobi'aam keessa sabni Israa'el isa Solomoon isaanitti ulfaachise caalaa gidiraa arguuf akka isaan jiran rakkina arguuf akka isaan jiran kan ibsu yaada lafa kaa'ee jechuudha. Isa booddee maal godhan tuuftanii yoo dubbifattan kutaa kana sabichis Yerobi'aam inni ajajaan isaanii wajjin naqeessa maal walirraa qabna si wajjin jedhanii sabni Israa'el. Maal sirraa qabna nu kana booddee gara godoo keenyaatti deemnadhaan yeroo sanaa kaasee mootummaan Israa'el kan gosoota 12 hoogganamtu gosi 10 sima tokkotti harkaa cabee Yerobi'aam isa loltuu isa kakuu qabu isa immoo maanguddoota saba biyyaa wajjin naqeessa mariisise duukaa hiriiran. Isa biratti kanaaf ta'e isheen iyyuu sababii kakuu Daawitiif jedhamte saba Yihuudaatiin qomoo Biniyaamiin warra naannoo Yerusaalem jiraatan qofaatu hooggansa isaa jalatti hafe. Warri kaan hundumtuu isa dhiisanii sokkan mootummaan isaa jalaa xiqqaate.
mootummaan isaa harkaa ba'e bal'inni inni geggeessu harkaa cabe maaltu gad isa xiqqeesse yoo jettan gorsa hiriyoota gadhee dhaga'uudha. Gorsa maanguddootaa warra bilchaatoo warra yaada naanneffatan warra waa waliin madaalanii warra murteessan utuu dhaga'ee jiraatee mootummaan isaa harkaa hin cabu. Harkaa fuudhamee nama biraattis hin kennamu ture. Inni garuu hiriyoota gadheedhaan oofame. Itti dabalee dubbii Waaqayyoo isa duraa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 9-11 yoo dubbiftan dubbii akkas jedhu argitu. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjiniin hidhata akka hin taane ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeera. Ergaa koo keessatti namoota halalummaatti jiraatanii wajjiniin hidhata akka hin taane jechuun koo walitti qabaatti warra biyya lafaa kana keessa halalummaatti jiraatan yookiis warra sassatan yookiis warra saaman yookiis warra waaqayyoon tolfamanii sagadan baqadhaa jechuu koo miti. Kanaa achi raawwattanii biyya lafaa keessaa ba'uutu isin barbaachisa ture. Wanti ani isiniif caafee ani amaneera jedhee nama halalummaatti jiraatu yookiis nama sassatu yookiis nama waaqayyoo tolfamuudhaaf sagadu yookiis nama machaa'u yookiis nama saamu wajjiniin walitti hidhatinaa isaa wajjin illee nyaatinaa kan jedhu ture jedha. Ameen. Ergaa kanaan dura xaafe tokko barreesse tokkotu jira. Akka beektonni macaafa qulqulluu jedhanitti ergaan Qorontosiif barreeffame 2 duwwaa miti jedhu. Sababii isaa kutaa 2 dubbisa kana keessatti ergaa koo isa kanaan dura isiniif caafe jecha jedhutu jira. Kana jechuun kanan keessaa isiniif dubbise ergaa isa tokkoffaa jedhame beekamuudha. Garuu ergaa isa tokkoffaa kana dura ergaan wayii akka caafame lakkoofsi 9ffaan kun hin dubbata. Isa keessatti jecha akkamii barreessee ture egaa warra hin amanne wajjin walitti hidhatinaa. Warra amaneera jedhanii cubbuu shaakalanii wajjin walitti hidhatinaa kan jedhu barreessee ture. Namoonni garuu akkamitti yaadanii nama hin amanne hundumaa warra waaqayyo tolfamuuf sagadan hundumaa baqadhaa jedhee akka inni barreesse wayittitu hubannoo qabu. Isa kanarra deebi'ee gaafa ibsuu fi lakkii akkas jechuun koo nama amanne hundumaa baqadhaa jechuu koo miti. Garuu tokko jiru amananii hedduma amananii booddee immoo akkuma kaleessaa kana halalummaatti jiraatan akkuma kaleessaa waaqayyoon tolfamuudhaaf kan sagadan akkuma durii warra sassatantu jira. Isaan akkasitti hidhatinaa nama amaneera jedhee edda namni rakkoon qabu jedhee akka kana godhuu hidhata isaan ta'inaa wajjin nyaatinaa kan jedhuun isiniif barreesseedha. Wanti Phaawulos barreessu kun waan bara keenyaa wajjiniin wal fakkaata. Baramma keessa jiraannu kana keessa namoonni edda amante booddee akka barbaadde yoo taate rakkoon qabu jedhanii cubbutti bara nama jajjabeessantu dhufee jira. Barsiisa akkasii kan barreessantu jira. Kan barsiisantu jira. Maqaan isaanii immoo kiristiyaanotumadha. Warra akkasii wajjiniin maaliin ta'inaa jedhe Phaawulos. Hidhata isaanii ta'inaa wajjiniin illee nyaatinaa jedhe. Egaa hidhanta gadheen hiriyaa gadheen kutaama ergaa masaa kana keessatti namni waaqayyoo kun maal jedhee jira? Hiriyaa gadhee nama gaarii mancaasaa jedheera Phaawulositti. Hiriyaa gadheen jireenya hafuura namaa akka gadi xiqqaatan akkuma Rihoobiyaa safarri waaqayyoo isaaf kenne akka harkaa cabu godhan gara cubbuutti gara jallinaatti gara dhiibbaatti gara waaqayyoo irraa fagaachuutti akka nama oofan jireenya hafuura ofiitti illee waan kaleessa hin beekne akka godhan waan kaleessa shaakalle akka shaakalan waan kaleessa aadaa ofii hin turre aadaa ofii akka godhatan nama taasisuu Rihoonni galee. Jireenya namaa keessatti gara waan hin beekne gochuutti kan nama harkisan hiriyootadha.
Keessi namaatii kan ka'u yaadni hamaan akkuma jiru dhiibbaan hiriyootaa yookaan peer pressure inni dhabu immoo waan hedduu keessa akka namni galuu fi dhiibbaa guddaa namarratti gaggeessa. Hiriyaa gaarii yoo qabaan waluma gaariitti nu dhiiba. Hiriyaa gadhee yoo qabaanne immoo gara waan gadheetti nu dhiiba. Kanaaf jireenya hafuura ofiitti akka gadi deebi'an wanti nama taasisu hiriyaa gadhee qabaachuudha. Qabxiin torbaffaan immoo sossobbaa yookiis go'oomsaatu maal godha? Jireenya hafuura namaatti gadi nama deebisa. Sossobbaa yookiis go'oomsaa. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 4-6 yoo dubbifanne sagalee akkas jedhu argina. Itti dabalees biyyicha irratti abbaa firdii ta'ee utuu hin jiraadhe namni dubbii qabu hundinuu firdiidhaaf yommuu ana bira dhufu ani immoo firdii qajeelaa akka inni argatu nan godhan ture hin jira. Namni gara isaatti dhiyaatee yommuu isaaf qooma'u inni immoo hiixatee isa harkaan ofitti isa qabee hin dhungata ture. Abiishaloom Israa'eloota firdii dhugaa argachuudhaaf gara mootichaa dhufan hundumaa amala akkasii agarsiisuudhaan garaa namoota Israa'el gara ofii isaattiin deebisee jedha. Maal godhee sossobee ofitti qabee dhungatee garama obboroodhaan ka'ee Abishaloom ilmi Daawit abbaa isaa irratti gaafa ka'u mootummaa abbaa isaatii Daawitiin xiqqeessuu barbaadee ganama bariin ka'ee balbala masaraa mootichaa dura dhaabbatee namoota yaa mootii kana naaf faradi jedhanii gara mootii deemanii karaarratti eegee akkas jedhee gaafata. Ati firdii barbaacha dhuftee maal godha? Namni firdii qajeelaa namaa kennu hin jiru biyya kana. Utuun biyya kana irratti abbaa firdii ta'ee jiraadhe immoo nama gara koo dhufu hundumaa firdii qajeelaan faradaadha. Ilaala. Nama gara koo dhufu hundumaa firdii qajeelaan farada wanti jedhamu dubbii sobaati. Sababiin isaa namni badii balleessee gara namaa dhufe itti faradama. Namni immoo waan gaarii godhee dhugaansa jalaa dhokate immoo faradamaaf. Nama dhufe hundumaatiif faraduun hin danda'amu. Isa tokkotti hin faradama. Isa tokkotti immoo hin faradama. Isa tokkoof immoo hin faradama. Kanaaf Abishaloom garuu namootatti gadi ba'ee maal jedhaa? Namni gara isaatti dhiyaatila. Namni dubbii qabu hundinuu firdiidhaaf yommuu ana bira dhufu ani immoo firdii qajeelaa akka inni argatu nan godhan ture jedha. Jedheetu kana iddatti dubbate booddee gaafa namni ilma mootiiti waan ta'eef jedhee gadi qooma'uuf inni immoo ofitti qabeetu dhungata ture. Kana gochuudhaan jedha akkuma dubbiftan garaa namoota Israa'el gara ofii isaatti deebbateedha. Laphee namootaa ta'eedha. Keessa namootaa fudhateedha. Kun maalidha? Sossobbaadhaanidha. Sossobbee suuta jedhee harkisee yaada namootaa kan ofii isaatii godhate. Seexannis akkuma kana biroo tokko. Seexanni meeshaa waraanaa baatee, dullaa baatee, eeboo baatee, meeshaa maatireezii baatee natti amantamoo hin amantu hin jiru. Waaqa dhiistee na duukaa deemtamoo hin deemtu hin jiru. Tarii amantaan kana godhan biyya tokko keessa jiraachuu danda'u. Amantaa kee dhiistamoo Hinduuta kan jedhan jiraachuu danda'u jirus kan kanaaf jedhanii du'an namoonni waaqayyoo kanaan duras turaniiru. Garuu seexanni harka caalu addaaniin Hewaaniin illee yeroo kuffisee Hewaaniin jalqaba yeroo goyoomse si'amoo tokkoon dhaqee qobaatti ishee argatee rukutee joonjessee nyaatamu nyaatu jedhee ija mukichaa nyaachisne. Mukichuma isa bareedee mul'atu ija mukichaa isa laphee namaa coroo sana fuudheetti agarsiise. Ilaalimee akka inni itti bareedu. Kan nama gomjaa'isu ilaale. Kana gaafa nyaattan dhuguma hin duutan waaqayyoo beeka. Akka isaa taatu laphee ishee nyaate. Garaa ishee boojii. Jireenya ishee dhuunfate. Hewaan dhuguma jettee gaafa laattu ittu nama gomjaasisa ija mukichaa. Dhaqqee kuttee nyaatte
abbaa manaa isheetiif isin laatte samuutti du'an. Firoota koo sossobbaan hamaadha. Irra deddeebi'ee gaafa nama sossobu, irra deddeebi'ee laphee namaatti gaafa dubbatu, carraa cubbuun jal'inni nama booji'uu qaba. Sossobbaadhaan akkuma Abishaloom namoota baay'ee booji'ee mootummaa Daawit irratti rakkina uumuudhaaf ta'ee yeroo murtaa'es rakkina uume. Sossobbaanii jireenya hafuura namaatti gadi nama deebisee argama Waaqayyoo keessaa akka namni gadi xiqqaatu, argama Waaqayyoo keessaa akka namni badu, jireenya hafuura namaatti akka namni gadi deebi'u nama taasisa. Kanaaf sossobbaan karaa adda addaatiin nutti dhufaa jiru gooftaarraa nu deebisuuf, jireenya hafuura keenyaatti gad nu xiqqeessuuf, yeroodhaa gara yerootti gara jireenya keenyaatti gadhiifamu kamiyyuu kaayyoonsaa hafuuratti nu miidhuuf malee homaa waan nu fayyadu qabaatee miti firoota koo. Kanaaf sossobbaan kamiyyuu yoo jiraate karaa namaas haa ta'u karaa haala adda addaa irratti dammaquun barbaachisaadha. Jireenya hafuura namaatti kun nama xiqqeessa waan ta'eef mee ilaalaa baranni dubbii Waaqayyoo kanaan jireenya keessan ilaalaa. Har'a naannoo keessan maaltu jira? Hiriyoonni keessan maal fakkaatu? Hiriyoonni si wajjiniin jiraattan, wajjiniin dubbattan, gama onlaayiniitiin waliif kan barreessitan, viidiyoodhaan kan waliin dubbattan, carraa qaamaa wal arguus warri qabdan, warri wajjiniin dabarsitan, hiriyoonni naannoo keessan jiran namoota akkamiiti? Ilaalcha akkamii qabu? Kaayyoo akkamii adeemsisu? Maaltu irraa mul'ata? Maaltu irraas baratama? Jireenya hafuura keessaniitti wanta isin miidhu isin xiqqeessu baatanii gara keessan dhufu moo waan jireenya hafuura keessaniitti isin jajjabeessu qabatanii gara keessan dhufu? Firoota koo hiriyaa filachuun murtoo keenyadha. Hiriyaan kamiyyuu hiriyaa keenya ta'ee akka itti fufuuf walii galteen walii mallatteessine hin jiru. Yoo itti fufne hiriyaa godhannes mirga qabna. Achumatti kunnee adda adda baanes guyyaa tokkotti irraa adda ba'uufis mirga qabna. Maal taatee baddee? Maaf naaf hin barreessitu? Maaf naaf hin bilbiltu? Maaf akka kee durii ta'uu diddee jedhee yeroo murtaa'eef nutti deddeebi'ee nu yaafachuu danda'a. Isa booddee garaa kutatee nurraa gala. Malee wanti nu kaffalchiisu hin jiru. Dirqamni hin jiru. Keessa keenya duwwaa mo'achuudha kaayyoon. Hiriyoota filachuudhaaf mirga guutuu qabna waan ta'eef eenyu akka naannoo keenya jiru ilaaluun gaariidha. Yeroo hiriyaa nama godhattan, hiriyaadhuma sooshaal miidiyaa irratti yeroo nama godhattan, hiriyaa kanarraa maalan argachuu danda'a jedha adda baasa. Wanta isheen barreessiturraa, wanta inni barreessurraa waan dabaladha. Jireenya hafuura kootiitti waa dabaladha. Sammuu koo bilchina haaraa tokko irraa argadha moo qoosaa dhuba duwwaaf? Waanuma foon namaatti tolu duwwaadhaaf, miiruma namaa waan boqochiisu duwwaadhaafanii hiriyaa godhadhaa itti siqaa jira jennee of ilaaluun gaariidha. Kanaaf hiriyoota eenyurraa waa arganidha. Hiriyaa miti namoonni tokko namoonni bilchaatoo hin jiru. Hiriyaa duwwaa miti sooshaal miidiyaa fayyadaman illee filatu. Feesbuukiin maalin irraa argadha amman jedhanii yaadu. Hammam feesbuukii irratti jaallatamoodhaaf barbaadamoo ta'aniitu jiranii maal godhu? Dhaqanii feesbuukii waan jedhamu ofirraa balleessu. Maaliif balleessite feesbuukii maa fayyadamuu dhiisteetti yoo gaafattan waan irraa barnabee hodhuuma namaa duwwaadhaa, baaltiima duwwaadhaa, jibbuma duwwaadhaa. Waan irraa barnum baay'ee dhabee kanaaf balleesse isiniin jedhu. Laala namoonni akkasii teachability hertii qabu. Yeroo hundumaa barachuuf qophaa'oodha. Waan baratanii immoo adda baasanii beeku. Kun sooshaal miidiyaa namoota immoo yeroo hordofan yeroo friend request erganiif sooshaal miidiyaa irratti nama akkamiitiif nama wanti inni barreessu waa nama barsiisu, nama gorsi inni kaa'u waa nama deebisuu danda'u nama akkasii irraa foloo godhu irraas waa baratu. Kana hiriyaanis lafarrattis yeroo nama argitan kan isin dawwaltaniif kan isin wajjiniin mana kaaffee lafa mana bunaa teessanii dabarsuu barbaaddan namoota akkamii ta'uu qabachuudha. Namoota jireenya hafuura keessanii irratti
vaalii wayii aad gochuu danda'an waan gatii qabu tokko jireenya keessan irratti namoota dabaluu danda'an ta'uu qaba. Akkuma kana waan isin sossobu adda addaa naannoo keessan jiru ilaalaa. Waan laphee keessanitti hammaa bilbilu irra deddeebi'ee maaloo akkas naa godhe si'uma tokko duwwaa akkas naan jedhe akkas naa godhe maaloo isiniin jedhu isin sossobu. Suuraa kee maaloo kee warra jedhanii keessumaa gama onlaayinii kanaatiin laphee obboleettotaa hatuudhaaf isa dhiirota of eeggatanii hatuudhaaf gama dubartootaati sossobbaan garaa garaadhaa hin baay'atan. Ijoollee Waaqayyoo sossobbaan namoota baay'ee goyoomsa, namoota baay'ee sinaaffisa, namoota baay'ee ejjennoo isaanii jijjiirsisa irra deddeebi'amee yeroo godha waan ta'eef eenyurraa sagalee dhaggeeffatanii sagalee dhaggeeffachuun qindirraa adda baasa. Beekaa cubbuun keessa nama jallaa isa gadi fagootti waan dubbatuuf Waaqayyoon sodaachuun isa keessa hin jiru jedha Macaan Qulqulluun Faarfannaa 36 irratti. Keessa namaatti cubbuun hin bilbila nama jallaa keessumaa. Kanaaf namni isa dhagaa malee Waaqayyoon hin sodaatu. Kanaaf adda baafadhaa ilaalaa eenyuun akka dhageessan eenyuun immoo akka dhaga'uu hin qabne. Dubbii isa dhageenye Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Kutaa 7ffaadhaan walitti deebinaa gooftaa waliin galateeffannee xumurra. Bara baraan teessoon kee galata duwwaadhaan guutu. Sagalee keessa gaarii gorsa dinqisiisaadhaan guutameen gara keenya waan dhuftee nu barsiifteef galanni siif haa ta'u. Akka sagalee kee kanaatti siif bitamnee siif buluu akka dandeenyuuf immoo adaraa qalbii keenya bani. Abboomamuu nu godhi. Yaada seexanaa karoora diinaa hundumaa bara keenya irraa rukuti. Guyyaa keenya eebbisi, torban fuuldura keenya jiru eebbisi, bara haaraa jalqabne kanas nuuf eebbisi. Gargaarsi Waaqayyo dhowwaa tokko malee hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Saba waldaa Maranaataa dhugaa kee barachuu jaallatu kanarratti immoo eebba kee dhangalaasi. Lafan bira geessuuf hin dandeenye hafuurri kee qulqulluun bira geessaa barsiifatu. Ani sirraa barachuun barbaada yeroo hundumaa keessa kootti dhugaa kee dubbadhu na leenjisi. Nu wajjin ta'e saba kana keessa nama rakkina qabu nama rakkoo isaa nu bira ga'uu hin dandeenye rakkoo ishee nu bira ga'uu hin dandeenye hafuurri kee qulqulluun bira ga'ee haa gargaaru. Yaana keetiin nu baadhu dhuma keenya bareechi Kiristoos Yesuus gooftaa jaalalaatiin ameen. Waaqayyoo guddaa godhee sinaa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyo isa barattan kana dhaloota kan biroodhaafis sheer gochuu dandeessu. Dhaloonni kun dhugaa dubbii Waaqayyootiin akka inni of ijaaree jiraatu godhaa ga'ee keessa ba'aa. Waaqayyo hunda keessanii wajjin haa ta'u.